Ustaz Khayrat jedhama maqaan isaa. Khayrat nama jireenya isaa guutuu dalagaa khayrii hojjechuudhaan beekamu. Guyyaa tokko hiriyyaa isaa kan biyya alaarraa dhufaa jiru qeebaluudhaaf osooniif gara eerpoortii deemaa jiru mucaa tokko kan konkolaataa oofaa jiru arkee rifate. Mucaan kun konkolaataa oofaa osuma jiruu konkolaataan biroo isa duratti akka tasaatti bahe. Yeroo kana mucaan kun konkolaataa isaa to'achuu dadhabe. Eegasii konkolaataan isaa isaan garagalee dhiigni irraa dhangala'utti seene. Yeroo kana Ustaaz Khayrat makiinaa isaa dhaabee daddaffitti irraa gad bu'ee gara konkolaataa garagaleetti achi deemee nama keessa jiru laale. Mucaan konkolaataan garagaleen kana wayita arkee laaleen lubbuun keessa jiraachuu beekee Rabbi galatoonfate. Mucaan kun osooniif koomaa hin seenin dura maqaan isaa akka Haadii ta'e Ustaaz Khayrat bare. Eegasii duuba Ustaazni kun mucaa kana fuudhee konkolaataa isaa keessa galchee saffisa cimaadhaan gara mana yaalaatti fuudhee isaan kuteen. Ustaazni kun mucaa kana fuudhee gara mana yaalaa kan dhiyootti argamutti geesseen. Eega mana yaalaa ol seenee booda doktora tokko kan hospitaala kana keessa jiruun mee mucaa kana konkolaataatu isaan garagaleetii daddaffitti amma yaala isaaf godhaaf je'een. Yeroo kana doktorri kunis ati obboleessa isaati maal isaaf taata? Maqaan isaa eenyu? Umriin isaa hoo meeqa je'ee isa gaafateen. Ustaaz Khayratis gaafiin teetuun amma irratti barbaachiftuu miti. Mucaa kana dhiiga hedduutu irraa yaa'ee jira. Yoonif daddaffitti yaala isaaf hin kennine tasa du'uu mala isaan je'een. Doktorri kunis yeroo kana ustaaza kanaan dhiifamaa wajji yoonif ati odeeffannoo gahaa nuuf hin kennine yaala isaaf kennuu hin dandeenyu. Kuni hospitaala dhuunfaati. Mucaa kana fuudhiitii gara mana yaalaa kan mootummaa geessi je'een. Wayita kana ustaazni kunis doktora kanatti iyyee jechi ati nan jechaa jirtu kun bu'aa hin qabu. Mudiirri yookiin itti gaafatamaan mana yaala kanaa eenyu je'een. Doktorri kunis biiroo yookiin ammoo kutaa waajjira itti gaafatamaa mana yaala kanaatti isa qaceelcheen. Ustaazni kunis daddaffitti fiigaa gara kutaa mudiirri mana yaalaa keessa jiru dhaqee ulaa darbee ol seene. Eegasii mucaa dardaraa kan dhiigni irraa yaa'aa jiru takkaan qabee fide yaala saffisaan arkachuu qaba. Yeroon wal'aansa isaaf godhaa je'ee wayitaan isaan gaafadhe isaan garuu gaafii yeroon isii amma hin taane na gaafatan. Wayita ja'uun deebisaan mudiira kanaa Ustaaz Khayrat ajaa'ibsiiste. Mudiirri kun akkana je'een ustaaza kanaan sirriidha godhangaa eenyutu itti gaafatamummaa fudhata eenyutu maallaqa kafaltiitis kafala nuti akkamitti si amanna ati firesaatii miti je'een. Ustaaz Khayratis yeroo kana anaatu kafaltii hunda kafala akkasumas anaatu itti gaafatamummaa fudhata. Hadiisa Rasuulaatii sallallahu alaihi wasallam si yaadachiisa. Namni mu'mina tokkorraa rakkoo duniyaa irraa fure Rabbiin subhaanahu wa ta'ala rakkoo cinqii duniyaatii fi aakhiraatillee isarraa furaati. Mee daddafiitiin hundeemi kottu haalaata mucaan keessa jiru atu ija keetiin ni agartaa je'een. Yeroo kana mudiirri mana yaalaa kanaas dhiifama nuti mucaa kanaaf yaala kennuu hin dandeenyu je'een. Ustaaz Khayratis hasbi Allahu wa ni'mal wakiil jechaa mucaa koomaa keessa jiru kana fuudhee gara mana yaalaa kan mootummaatti kuteen. Wayita gara mana yaalaa ol seene yeroon orraafattee jirti. Doktoroonni hundinuu bahanii jiran mana yaalaa kanarraa narsoota qofaatu walitti hafe. Wayita mucaa kana narsoonni ilaalan opereeshinii akka isa barbaachisu ustaaza kanatti himan. Garuu opereeshinii isaaf godhuudhaaf nama mallatteessuu fi eenyummaa isaa waan ibsu barbaadan. Akkasuma ammaas maatii isaa yookiin ammoo nama isa beeku nama isatti dhiyaatu barbaadutti seenan. Yeroo kana Ustaaz Khayrat daddafee xiisha mucaa sakatta'utti seene. Eegasii moobaayila isaa arkee bilbila mucaan kun yeroo dhumaatiif bilbile baasee irratti bilbile ustaazni kun. Wanni ajaa'iba namatti ta'u garuu bilbilli irraa dhumaa kan mucaan irratti bilbilee ture san abbaa isaatiif ture. Abbaan isaa san ammoo mudiira yookiin itti gaafatamaa mana yaalaa kan ustaaza ari'asani. Eega Ustaaz Khayrat abbaa kanatti bilbile booda mudiirri kun booyaa saffisaan gara mana yaalaa kan mootummaa dhufe. Eega mana yaalaa dhufee ol seene booda abbaan kun ustaaza arkee ajaa'ibee ati kan namticha reefu hasbi Allahu wa ni'mal wakiil jettee kutteessanii miti. Qoymaan asii goota je'ee isa gaafateen. Ustaaz Khayratis ana kan ilma kee gara mana yaalaa kana fide eega ati ilma kee mana yaalaa kee keessatti wal aanuu didde yaa namticha qalbii isaa goggoyduu kan rahmata hin qabne isaan je'een. Yeroo kana mudiirri kun ilma isaa fuudhee saffisaan gara mana yaalaa kan dhuunfaatti gara hospitaala isaatti geesse. Kan ija isaa keessaa imimmaan kan dhaggala'u harka isaatiin opereeshina godheef.
Eega yaala baqaqsanii hodhuu ilma isaatiif godhe booda gad ba'e kutaa opereeshinaa keessaa. Eegasii Ustaaz Khayrat kan booyaa du'aa'ii mucaa konkolaataan isaan garagaleef godhaa jiru arkee ajaa'ibe. Ustaazaa fi mucaan isaa akka waan obboleeyyaniitti isaaf du'aa'ii godhaatii fi isaaf cinqamaati ture. Gocha ustaanni godhu kun duuba mudiira kana haalaan isa dinqisiise. Guyyaa san irraa eegalee abbaan kun haalaa fi amalli isaatis jijjiirame. Salaataa fi dalagaa khayrii irratti jabaate. Akkasuma guyyaa jiru hunda keessatti miskiina maallaqa hin qabne illee bilaashitti yookiin ammoo bilisatti wal'aanutti seene. Abbaan kun wayita ilma isaa Haadii eega miila isaa kan mirgaa dhabe yookiin ammoo irraa murame booda wayita arku akkana ofiin jedha abbaan kun qalbii isaa keessatti. Silaahin miskiina gammachiise, silaahin rakkataa gargaare, wal'aansa yookiin ammoo yaala isaaniif godhaa ture. Rabbiin sirraa waan jibbu kana agarsiisu ture. Akkuma Rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam jee sadaqaan dallansuu rabbiitti dhaamsiti. Akkasuma du'a badduu deebistee ofiin jee yeroo hundaa'u sheenaawaa badii isaatirraa illee barnoota barate. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين